Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleessee, du'aa ka'umsa isaatiinis immoo du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneesse Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka qasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa farmoolii keenyaan akkasumas immoo addunyaa guutummaatti afaan uumama isaa hundumaadhaan kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Baga ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan bara kanaatiin isin ga'e. Guyyaa har'aarraa jalqabuudhaan koorsii qo'annaa kitaaba qulqulluu boqonnaa 5ffaa kan itti fufnudha kan ta'u. Gara kanaatti darbuu keenyaan dura wantoota yeroowwan darbanii waa tokko lama ol yaadachiisuun barbaachisaa waan ta'eedhaafi qabiyyee isaa wantoota muraasaa dubbannu. Walumaa galatti barumsi kun boqonnaa 6 akka qabaatu dubbannee jalqabne irraa boqonnaawwan kana keessaa hanga ammaatti boqonnaawwan 4 boqonnaa 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa, 4ffaadha barannee kan jirru. Boqonnaawwan kun arfan walitti qabaatti maalummaa kitaaba qulqulluu kan nu hubachiisanidha. Akka seenaatti qabachuu dandeenya. Walumaa gala kitaabilee 81 kana maalummaa isaaniidha. Amma ammaatti barachaa kan turre jechuudha. Kan jalqabaa seensa kitaaba qulqulluu waa'ee qo'annaa kitaaba qulqulluu kitaaba jechuun qulqulluu jechuun maal jechuudha? Kitaabni qulqulluun maaliif qulqulluu jedhamee kan jedhu isaan kana afaan isaan ittiin barreeffaman bakka isaan itti barreeffaman bara kam akka isaan barreeffaman jennee ilaalleerra. Taasisnee immoo boqonnaa 2ffaadhaan hiikkaa kitaabilee ilaalleerra. Afaanii itti haala isaanii akka itti hiikaman jechuudha. Jalqaba afaan maanii akka isaan barreeffaman qoqqoodama isaanii ilaalleerra. Lakkoofsa kitaabilee qulqullaa'oo ilaalleerra. Qoqqoodama kitaabilee 81 jechuudha. Akkasumas immoo akkamitti akka isaan lakkaa'aman. Taasisnees immoo kitaabilee dhalattoollee kanaan wal qabsiisnee isaan kanas baranneerra. Boqonnaa 3ffaa fi 4ffaatti immoo kitaabilee 81 kan jalqabaa irratti kan kakuu moofaa 46 barannee. Kan boqonnaa 4ffaadhaan immoo kan kakuu haaraa 35 baranne jechuudha. Walumaa galatti amma ammaatti barannee kan jirru kun maalummaa kitaaba qulqulluu jedhamu. Kitaabni qulqulluun maal akka ta'e seenaa isaa duukaa wal qabsiisne waa'ee isaa beekuu kan qabnudha, hubachuu kan qabnu baranneerra jechuudha. Amma taasisnee kan jalqabnu boqonnaa 5ffaa kun immoo isa kanarraatii addadha. Namni boqonnaa 5ffaa kana barachuudhaaf dursee isaan kan sirriitti hubachuu danda'uutii qaba. Boqonnaa 5ffaatti seenaa kan ilaallu wanta akkasii ilaallu osoo hin taane amma waa'ee kitaabaa seenaawwan isaanii akkasumas haala kamiin lakkoofsaanii eenyuun akka isaan barreeffaman dhimma maal akka isaan qabatan kana erga akkasitti ilaallee booda itti aansinee kana kan dhufummoo maala qo'achuudha jechuudha. Kitaaba qulqulluu qo'achuutti dabarra. Yaa'u kitaaba qulqulluu gaafa qo'annu dursinee barreessaa isaanii seenaa isaanii kaasaa akkuma turre eenyuun barreeffame kan jedhu hubannoo kan jalqabaa guddaadha. Eenyuun barreeffame eenyuuf barreeffame kan jedhu kan jalqabaa jechaadha. Sababa kanaafidha abalabaluu seenaa isaa jennee barbaadaa kan turre Ibrootaaf barreeffame Ibroonni saboota akkasiiti. Roomaataan barreeffame Roomaan saba akkasii turanii. Ibiroo Qorontoos kanneen jiraatan Galaatiyaa kan jiran namoonni akkasii turan jennee dubbachaa kan turre barreessaan eenyudha? Yeroo barreessu amala akkamii qabaata? Dabalataan saboonni isaaniif barreeffaman immoo eenyufaadha? Garam jiru? Beekumsi isaanii, amantaan isaanii maal kan jedhu isa kana kan erga laallee booda amma kitaabilee gaafa dubbisu jechuudha.
kitaabilee keessa jechoota jiran kallattiimaan waaqayyo karaa qulqulloota isaa kan dabarse amma qo'achuutti wanta dabarruudhaaf yeroo isaan kana qo'annu hubannoo maalii qabaachuu qabnaa kan jedhu amma kan ilaallochaa kan taasisne. Amma ammaatti seenaawwan baranne jenneerra waa'ee kitaabilee baranne jenneerra. Kana booda immoo kitaabilee kana gaafa dubbisnu gaafa qo'achuutti dabarru ilaalcha akkamiitiidha gochuu kan qabnu maaltu nurraa eegama kan jedhu boqonnaa 5ffaa kanaan qajeelchitoota qo'annaa kitaaba qulqulluu jennee ni barannaa jechuudha. Walumaagalatti boqonnaa kanaan mata dureewwan sasalphoo naannoo 6 ni baranna. Kan jalqabaa qajeelchitootaa fi hubannoowwan muraasa qo'annaa kitaaba qulqulluu kan jedhu kitaabni qulqulluu akkamitti akka inni qo'atamu kitaaba qulqulluu qo'annu immoo namoota adda addaa arganna. Maqaa tokkoon barreeffaman jechaadha. Maqaa wal fakkaatu ni arganna. Namoota akkas maqaa wal fakkaatan kan adda addummaa isaanii maalummaa isaanii seenaa tokko fuunee kan nama tokkotti akka waliin hin makneedhaaf isaan kanallee kitaabni qulqulluu maqaawwan haalaan ittiin fayyadame isaan kana ni ilaalla. Itti aansinee immoo maqaawwan kabajaallee ni jiru wal fakkaatoo kan ta'an fakkeenyaaf kan mootota fakkeenyaaf fudhanne kan akka Fariiwoon kan jedhaman Qeesaar kan jedhaman isaan kun bakka adda addaatti ibsamanii waan jiraniif isaan kun maalummaa isaanii adda baasne sirriitti kitaaba gaafa qo'annu akka nuuf galuudhaaf hubannoowwan kun beekamuu qabu. Itti aansinee immoo namni tokkollee maqaa tokko waliin immoo bakka itti waamamus ni arganna. Walumaagalatti kitaabilee gaafa qo'annu xiqqooshee hubannoo keenya jeequu danda'u jennee kan ilaallu wal fakkaatoo kan ta'an bakka tokkotti kan argannu bakka biraatti dhufanii kan argaman isaan akkasii kana gara ilaaluutti dabarraa jechuudha. Walumaagalatti yoo fedha waaqayyoo ta'e isaan kana boqonnaa kanaan ni barannaa jechuudha. Bu'uuruma kanaan guyyaa irraa kan barannu kitaabni qulqulluu akkamitti qo'atamaa kan jedhudha jechuudha. Kanaaf amma barumsa kana kan barattan obbolaawwan keenya hundumti keenya maal gochuutiin nurra jiraata? Hamma ammaatti kitaabilee kana baranneerra. Kitaabileen kakuu moofaa meeqadha? 46dha. Kitaabileen kakuu haaraa 35dha. Kitaabileen kakuu moofaa meeqatti qoodamu? Bakka 5 jennee qoonneerra. Ammas isaan kanas bakka 5 jennee qoonneerra. Isaan kana gaafa yeroo qo'annu kitaabilee Museedhaan kan barreeffaman 5 ni jiru. Saboonni kun aadaan isaanii kana waan ta'eedhaaf kitaabni harka kanaatiin barreeffame jennee dubbanneerra. Itti aansinee kitaabilee seenaa ilaalaa turreerra. Kitaabilee seenaa itti aansinee kitaabilee faarfannaadhaaf ogummaa baranneerra. Isaan kun amala akkam akka isaan qabaatan eenyuun akka isaan barreeffaman waa'ee maal akka isaan qabaatan jenneerra. Kitaabilee raajotaa 16 ilaalleerra. Walumaagalatti kitaabilee kakuu haaraa qoqqoodama isaanii kutaa 4 baranneerra. Kan kakuu haaraas immoo haaluma kanaatiin baranneerra kutaa bakka 5tti qoonnee jechuudha. Amma gaa kitaabilee kana gaafa qo'annu akkamittidha qo'achuu kan qabnu kan jedhuudhaaf qabxiiwwan 5-6 ni jiru. Isaan kana gara ilaaluutti dabarraa jechuudha. Qabxiin jalqabaa waaqayyoo icciitii kitaabilee akka nuuf ibsuudhaaf kadhachuun kan jalqabaati. Kitaabni qulqulluun kitaaba seenaa miti. Kitaabni qulqulluun kitaaba lubba wallee yookiin waa tokkoo sammuu keenya bal'ifachuudhaaf yookiin immoo itti bashannanuudhaaf kan dubbisnu miti. Darbees immoo seenaa tokko raawwachuudhaaf kan dubbisnu miti. Yookiin immoo haala jireenya namoota bara tokkoodhaa fi gara fuulduraatti maaltu isaan kana hubachuudhaaf kan dubbisnu miti kitaabni qulqulluun. Maaliifidha? Kitaabni qulqulluun tokkoon ishee jecha waaqayyoo waan taateefidha. Jechi waaqayyoo kun immoo kitaaba qulqulluu keessatti kan argaman isuma kan waaqayyoo yommuu ta'an garuu harka namaadhaan kan barreeffamanidha. Waaqayyo harka isaadhaan yookiin ofii isaadhaan barreessee lottuu sibaataa kanaatiin kan kenne osoo hin taane qulqulloota irra bulee jecha isaa kan dabarsedha. Ennaa kitaabileen kun qabatanii kan jiran kan jalqabaa hubachuu kan qabnu maalidha? Jechoota waaqayyoo tokkoon jechuudha kan waaqayyooti. Hafuurri qulqulluun kan inni dhala namaadhaaf ni ta'a ni barbaachisa jechuudhaan kan inni dabarsedha. Ennaa kanammoo dhuguma kitaabni nutti agarsiisa. Gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti yeroo barsaa ture maal jedha? Jechi ani isinitti himu hafuuradha. Jireenyadhas jechuudhaan dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:63. Ennaa jechoonni waaqayyo kun hafuuradha. Akkasumas jireenyadhas ilaala. Jireenya jechuun maal jechuudha? Namni jechoota kanaan kan ittiin jiraatu jechuudha. Likkama jireenya foonii keenya gaafa laallu maadha kan nu barbaachisu? Namni jiraachuudhaaf maal gochuu qaba? Biyaansi waan tokko barbaachisaadha. Uffataa fi mana yoo dhiisne iyyuu nyaachuun dirqamadha. Namni osoo nyaatiin jiraachuu hin danda'u tarii
kennaa waaqayyoodhaan yeroo adda addaatti namoonni nyaatarraa fagaachuu danda'u yoo ta'e malee osoo hin nyaatin jiraachuu kan danda'u hin jiru. Jiraachuudhaaf maal gochuu qabna? Nyaachuu qabna jechuudha. Akkuma kana gara fuulaatti gaafa dhufnu immoo jireenya kan nuuf ta'u lubbuu keenyaaf jireenya kan laatu maali? Sagalee waaqayyoo, dubbiiwwan waaqayyoo kanadha. Innaa dubbiiwwan waaqayyoo kana jireenya kanneen ta'an kana akkamittidha fudhachuu kan qabnu jennee mul'annu dhugaa dubbachuudhaaf kitaabni qulqulluun kallattiin nuuf kaa'uudhaan manni kiristaanaa kallattii isheen nu barsiistuudhaa fi guyyaarraa nuti jiraachaa kan jiru baay'ee warra fagaataadha. Maaliif hin jedhaa? Baay'ooliin keenya kitaaba qulqulluu hin dubbisna. Hin dubbisna baay'ooliin keenya. Garuu ergaa isaa kan hubataniidhaa fi dhuguma kitaabni kun jireenyaaf ta'uusaa qabachuudhaan kan itti jijjiiraman namoota muraasadha. Agartanii? Manni kiristaanaa kan isheen barsiistu sagalee waaqayyoo kanaan jireenya argadhaadha. Nuti garuu kanan dubbisna gara seenaatti deebisneerraa baay'ooliin keenya immoo waa tokko qofa gaafa barbaannu bakki itti deemnee wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa kana beeka. Ishuma kana laallee baanaa. Kanaaf kanatti deebineerraa jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kun kan jalqabaa sirraa'u kanneen qabanidha. Maaliif innumti gooftaan keenya nutti dubbateera achuma kitaabicha jechaadha. Maal jedhaa? Jecha koo kana dhaga'ee kan raawwatu hunduu nama mana isaa dhagaa irratti jaalatee fakkaatachuudhaan dubbata. Sagalee kana dhaga'uudhaan maal kan godhu? Kan raawwatu. Malee dhaga'uu qofaa miti, dubbisuu qofaa miti, akka seenaatti qabaachuu qofaa miti. Iyyasuus Kiristoos kana godhe, bakka kanatti kana raawwate, kana dubbate. Akka seenaa qofatti qabachuu osoo hin taane qabachuudhaan namni ittiin jiraachuu ittiin jiraachuudha kan inni irra jiraatu. Gooftaan keenya kanaafidha. Dhaga'uu qofa osoo hin taane ittiin jiraachuu qabnuudhaaf kan dubbateedha jechuudha. Innaa kana gochuudhaaf immoo sagalee waaqayyoo kana jechoota kana gaafa ilaallu gaafa qo'annuudhaaf gaafa ittiin jiraachuudhaaf barbaannu kan jalqabaanii jecha isaa kana ibsuu kan danda'u waaqayyo qofaadha. Jechi kan isaa waan ta'eedhaaf jireenyatti akka nuuf ta'uudhaaf kan nu geessisu hubannoo sirriidhaan hubannee jireenya bara baraadhaaf akka itti geenyuudhaaf kan nu hubachiisu kan jalqabaachuudha waaqayyoodha. Kanaaf waaqayyoon argannee gaafachuu qabna jechuudha. Waaqayyoodhaan immoo argannee kan gaafannu kadhannaa qofaadha. Kanaaf iccitiiwwan isaa kana akka nuufsuudhaan maal gochuu qabna? Kadhachuu qabna jechuudha. Yeroo kadhannu immoo ni ilaalla gara fuulduraatti. Takkumatti amma kana wangeela Yohaannis boqonnaa 21 guutummaa isaa kana fidiitu ibsi jechuudhaan waaqayyoodhaan gaafachuun gowwummaadha. Yeruma hundumaa yeroo kitaabolee qo'annu waaqayyoo sagalee isaa kana ciisaa kana akka nuuf ibsuudhaaf jireenyaaf akka nuuf godhuudhaaf yeroo hundumaa kadhachuu qabna. Kanaafidha dhugaa dubbachuudhaaf sirna qulqulleessaa gaafa ilaaltan bakka wangeelli dubbifamutti lubni gaafa kadhatu sagalee kee kana nuuf ibsi ciitii wangeela kee dhageenyee akka itti jiraannuudhaaf nuuf taasisachuudhaan jalaa qabnee kan jedhamte kadhannaadha inni kun. Lubnis immoo gaafa kitaabni qulqulluun wangeelli dubbifamee erga darbee booda manni kiristaanaa wangeelaaf beekan bakka addaa qabdi. Wangeelaaf bakka addaa wangeelli gaafa dubbifamu ibsaawwan naanna'aniifuudhaan namni tokko taa'uu hin danda'u. Dhukkuba barbaadaa qabaatu namni ka'ee dhaabbate wangeela kabaja wangeelaaf dhaabbachuudhaan paatriyaarkii amma isaatti kan jiru jechaadha. Paatriyaarkiin cimmir wangeelli gaafa dubbifamu taa'uu hin danda'u. Ka'ee dhaabbachuudhaan. Maaliidhaaf jireenya waan ta'eef jechuudha. Kana kaayyoomta amantaayyuu kana jireenyadha malee wanta biraa miti. Innaa jireenyi immoo maadhaa sagalee waaqayyoo kanadha. Kanaaf wangeelaaf bakka guddaa akka kiristaanaa keenya kadhannaatti haala kanaatiin kadhatti. Kan dhageenye kana jireenyaaf akka ta'uudhaaf maaloo nuuf taasisachuudhaan yeroo hundumaa kadhatte jechaadha. Nutis gochuu kan qabnu yeruma hundumaa kadhachuudhaan sagalee waaqayyoo yeruma hundumaa kan qabnu yeruma hundumaa hafuurri qulqulluu nu keessatti bakka argachaa yeroo dhufu sagalee isaa kana isuma nu barsiisaa jechuudha. Innaa ba'uuneta amantaa akkasii qabaachuun baay'ee nurraatu eegama. Waaqayyo sirrii maal taasisa? Nu barsiisa, nu hubachiisa sagalee isaa jechuudha. Innaa kana taasisuu qabna. Kana immoo kan taasisnu ololof qabummaadhaan osoo hin taane kallattii sirni mana kiristaanaa keenya keesseenaa'edha. Mana kiristaanaa keessa taa'uudhaan kana raawwanna malee mana kiristaanaa keessaa ba'uudhaan bakka kun qofti gahaadha jennee kan itti deemnus immoo miti. Inni kun qabxii jalqabaati. Maaliif qabxiiwwan biroon ni jiru waan ta'eedhaaf sagaleewwan kana sirriitti hubachuudhaaf kan goonu dhiyootti kan argannus ni jiraatu. Waaqayyoodhaas ni gaafanna. Dhiyootti nu bira kanneen jiran namoota haaraas immoo gargaarsa barbaadnu wanta jiruudhaaf jechuudha. Isa kana immoo qabxii itti aanu ni ilaalla.
Qabxiin lammaffaa immoo hiikkaa kitaabilee barsiisota mana kiristaanaa gaafachuudha. Inni kun hunda keenya laatu ni eegama. Kanaaf dhugaa dubbachuuf fakkeenya guddaa kan nuuf ta'u jaandirabaa biyya keenyaadha. Itoophiyaa kabajaa kitaabilee qulqullaatti biyyoota barreeffaman keessaa kabaja addaatiin kan barreeffamte biyya keenya Itoophiyaadha. Isaan keessaa tokko barsiistuun isa kanadha kunoo. Gad of qabummaa guddaadhaan kan hin dubbisu kan akkamittiin hubachuu danda'a? Duukaa buutichi qulqullichi Filiiphoos dhufuudha. Waan dubbistu kan ni hubattaa jechuudhaan gaafate. Naroo kana maal jedhe qulqullichi Indee minaa gabbaa maatti si gashisiin ati maadhaan na barsiista ati maadhaan iyyuu natti agarsiistu barbaadda ati maadhaan na gaafatta akkas hin jenne maal jedhe kan na qajeelchuu osoo hin jiraatin kun akkamitti naaf ta'a jechuudhaan dubbate ilaala kan na qajeelchuu nan barbaada jechuudhaan dubbate achuma hojii duukaa buutaa boqonnaa 8ffaa lakkoofsa 26 kaasnee dubbisne guutummaa isaanii argamna dhugaa dubbachuuf haala addaatiin barreeffameera. Namni hubannoo cimaa ilaalan asirratti barumsa guddaa argatan. Gad of qabummaa guddaadha. Eenyuyyuu osoo namani wangeela Kiristoos ilma Waaqayyootti amanuun cuubamee gale duukaa bu'aan kun. Jaandirabaan kun jechuudha duukaa bu'aa gooftaa keenyaa irraa ta'u. Naanni kun nuuf fakkeenya guddaadha. Dubbii jaandirabaa kanatti kan hubannu maadha? Kitaaba qulqulluu jireenyaaf geessifachuudhaaf kan nama qajeelchu jiraachuun barbaachisaadha. Duukaa bu'aan kun jaandirabaan kun osoo yeroo sanatti lakkii hin barbaadoni dubbisaan jira siin maaltu galche ati eessadha maaltu beektaa na gaafattaa otoo jedhe ta'etu jireenya kan ta'e sana tokko ilma Waaqayyootti amanu kan lammaffaa cuubamuudhaan immoo amantaa sana mirkaneessuu hin danda'u ture. Kanaaf jireenya dhabee galaachuudha. Garuu gad of qabummaadhaan fuuldura duukaa bu'aa gooftaa keenyaatti of mul'isuu isaatiin maal ta'e sagalee Waaqayyoo jireenyaan jijjiiree argateera jechuudha. Innaa kitaabileen qulqullaa'oon haala kanaatiin barsiisota mana kiristaanaatiin hiikamu. Maaliif innumti kitaabni qulqullaa'an kan mana kiristaanaa waan ta'eedhaafidha kun kan barbaachiseef. Asirratti wanti guddaan hubachuu qabnu mana kiristaanaaf kitaaba qulqulluu sirriitti beekuun dura jiraata. Kitaaba qulqulluutu kan mana kiristaanaadha malee mana kiristaanaatu kan kitaaba qulqulluu miti. Manni kiristaanaa akkas bal'oon kun kitaaba kana keessa qofa kan galtu osoo hin taane kitaaba kanatu mana kiristaanaa keessa jira. Kanaaf manni kiristaanaa aangoo maalii qabdi? Kitaabilee kana hiiktee barsuudhaaf kan isheeti. Maaliif durumayyuu barachaa akkuma turre kitaabilee kana kan koodha jechuudhaan 81 lakkootee kan adda baaste mana kiristaanaadha. Malee kitaabileen sobaan barreeffaman kanaan lakkoofsaan baay'ee isaan ta'an yeroowwan baay'eetti kaasaa turreera. Innaa aangoo kana kan qabdu mana kiristaanaadha. Manni kiristaanaa kan koodha kan jettetti maal itti gaafatamte jechaadha. Innaa kana kan taasisan barsoonni mana kiristaanaa baay'ee waan jedhinaaf kitaabilee gaafa barachuu dubbisuu qo'achuu jalqabnu hiikkaa isaanii barumsa mana kiristaanaadhaan ilaaluun barbaachisaadha. Daandii hiikkaa abbootii duukaa buutaa qabachuun barbaachisaadha. Abbootiiwwan yeroo adda addaatti ka'an fakkeenyaaf kan akka qulqulluu Qeerloos, qulqulluu Atinaatiyoos, qulqulluu Yohaannis Awoolqee hiikkaa qabu isaan kun. Qulqulluu Efreem hiikkaa kitaabilee ni qabu. Gorgoriyoos, qulqulluu Gorgoriyoos Anziinaazuu. Isaan kun hiikkaa kitaabiratti sirriitti ibsa isaan kennan kan hundumaa qabachuudha. Maaliif hafuurri qulqulluun kitaaba 81 barreessee kana booda dhala namaa irratti adda hin baane? Yeroo hundumaa mana kiristaanaa kan geggeessuudha hafuura qulqulluudha. Abboonni isaan booda dhufan duukaa booda kanneen dhufan kitaaba kanii kan hafuura qulqulluutiidha. Kanaaf isaan kana hundumaa ilaaluun barbaachisaadha. Hiikkaa abbootii barumsa abbootii sirriitti qabachuudhaan yoo deemnu guutummaa isaa dhimmi tokko kan barreeffamedhaaf gaanii argannaa jechuudha. Bu'uuruma kana manni kiristaanaa keenya hiikkaawwan kana wanta qabduudhaaf dhimma tokko yeroo qo'annu yookiin yeroo dubbisnu hiikkaa mana kiristaanaan deemuu qabna. Malee kanan ta'u taanaan callisnee mataa keenyaan kan oofamnu yoo ta'u ololof qabummaadhaan deemne dhumni keenya Unkaan kitaabilee kanaa jireenya argachuu kitaabilee kanaan gara baduutti ni deemna jechuudha. Kitaabileen kun carraa lamadha kan isaan namaaf kennan. Tokko tokkoof jireenya bara baraaf geessisu. Tokko tokkoof immoo deemanii bakkuma murtii ta'uu danda'u ba'uunatti. Madda murteechaa. Kitaabileen kun deeman itti murteessu. Innaa kan akkamitti hin taane maal gochuu qabna? Waaqayyoodhaan kan nuyi jiraatu. Waaqayyo yeroo isaatti nu ibsaa deema. Yeroo isaatti jechaadha. Ni ilaalla qabxiiwwan biroodhaan. Barsiisota gaafachuunis immoo
Isuma mataasaa kan taasisu Waaqayyoodha. Waaqayyo kana lama nu ibsa. Tokko laphee kee keessatti matuma isaanii nu mul'isa. Kan lammaffaa immoo kunoo isaan barsiisota kana kan nu cinaa kaa'u Waaqayyoodha. Isaan kan isaan dubbatan, kan baratan, kan hafuura qulqulluudhaanii kan hiikkaa abbootii waan ta'aniif isuma nutti himu. Inni kun immoo kan Waaqayyooti. Innaa kana mataasaa kan qopheessu Waaqayyoodha. Ehee hojii darbaa ilaaluu dandeenya. Hojii darbichaadhaaf Kiristoos samii marraatti jecha isaadhaa hin dubbanne yookiin laphee isaatti hin ibsineef. Ittuu maal godhe? Duuka bu'aasaa barsiisaa erguudhaan barsiisaan akka isa ta'e taasiseera. Innaa kana fayyadamuun namarra jiraataa yeroo har'aa baay'een keenya dhugaa dubbachuudhaaf kanarratti bakka hin kenninu. Waliin gaafannu namootaan hin gaafannu. Mataa keenyaan qofa qabannee kun akkoo akkas, kun inni tokkos kun akkas jennee dhuunfaa keenyaan kitaabileedhaaf hiikkaa laachuudhaan mataa keenyaaf gara bariisaatti of geggeessinaa jechuudha. Innaa hiikkaa kitaabilee kanneen baratan barsiisota mana kiristaanaa gaafachuun nurra jiraataa. Innaa kitaabilee qo'annu qabxiin lammaffaa bachuu qabnu isa kanadha. Kan sadaffaadhaa kaasnee kanneen jiran immoo kutaattaanuun qabannee kan dhiyaannu kan ta'u har'aaf asumarratti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.